تريد كما أقول يتبر والله لازم بكان ديمه خولي ما دامي دلقو كامخ يغرغر ده كرتين كان فرد يتبر والله لازم وانا كنا جرتي بيابي بر اركي رغدان يو جن برين دنيا استاد والما ابا مناتي فادا مناتي جنباني بر رغدان غرتي دبرتي بيابي ما لباسي غوري جتا مسد سغل قران ما غوري جرتي جرك نيامي نياتي عسيرا في چماقي في روزا في لحمي في خنون دنياتي تو مكرمت بكاتا كوني منا مفت ني من اجرا اما بشان كراتي في الرباسو جرتون حرام باسو جرت اجام باسو جرت مالك كلام برا يلم ما والبينا ilmanamaati anisi ofin beeka isinillee beeytan jechuudha kana qabeenyi kee barakaan godhatu amma 8 daleeda hin ajjita qabeenyi kee barakaan godhatu qaamni kee barakaan godhatu bifti sirraa deemte gogaan sirra dhume gartee saaxilamtee rabbi bira cubbu ilmanamaa birattillee wallahi waan akkana kana ballees Ega sibi kibati dibattee nuti asbee banna manufa. Kibati dibattee wanni gayyaati uffanni sirraan tolu uffanni sintoo dubartiini fi jedhan sangaan kan foon qabu tola jedhan beeki. والله لازم سانغ دوبرتيني في سانغان كم فون كابو وانت دمتك كلامات هاتيات الرفتو إجازياتي جرنا إجازياتي إن جدي لو تنقولوا باتن رياتي سنة ميكا بيتن جرا كيني لورينا وارياتي جرون سنيمان وارياتي جرو وسوي نمني فودي والله كابيني سالم بركة قرات إلمان سار رباس هذا منا سار رباس رب اللي راجعت هواسن إنت لدي ممتن هذا منا ساتي بيكان ofirratti shafku dhukkubaan naqabaan shakku HIV firran shakku kiniinaan nyaadhaan beeku gadaamee isaa ifin balleessu dubartiin irra hedduun ilma qorichaan fixxee gaafee rumte ilmoon harkatti jedhi bara kana ilmoo argatti jedhi gadaamee isaa keessatti bara mootummaa qofaatu ilmaan fixu jira jenna malee isaanu fixu jiranii ilmoo fixu jiranii bara gartee nahnu narzuqukum wa iyyakum jara bara bartee qonqo sodaa ilmaa gartee khashiyata imlaqin gartee qonqo tana sodaa bakka ilmaan keessan fitan jira bishaan san dhangalaasan ilmaan fixu jechuun bar jara keenya taban seena me ama sadde biyya rabaate ilmoo sadde sira dhalte bar kiniinaa fi kondoomitti fitu jirtu sayyidaliyaan dhumattee qorichirra kuni waan reality jiru deeme su darabaa dhaqee lafa rabaate cufa gaafadhe warra sayyidaliyaati gartee kiniinoo bita qorichatti kan naqaanis qorichumaan wal fixan jira keenya dhukkubaan dhumamtee yaate kaleen irra dhumtee qaamni irra dhumatee wallahi hin jiran mee deemaaf madaala kiiloo keessan jiran meef madaala deema haati tee tas dhalchite ta'amata 30-40 sirra guddoo ati haadha isii fakkaatu intala isii taate ati haadha teetiif haadha fakkaatu meef bira dhaabbadha laala obboleettiin tee tas irra guddoo ta'e heerumtee ilmaan qabdu waan fakkaattu laala dimina filtera social media tan narkina ustad tanalladina gaafa booletti buutee torban tokko teessee aduun qala'u goote waan isin fakkaattu auzu billahi fi basmamta irraa jettu dhugaa rabbi barte so waan jiraati kun isinii mu jira ummata neerum qabsoo jettu siraa heerumee namni ilmaan waan akkana ta'e akkamaa godhu ashama harkafuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kootii nagaan siniif baay'atu akkam nagaa keessanii ani nagaa kootii siniin jedha viidiyoo kanarratti waa xiqqoo shin dubbachuu barbaade wanti kuni dhugumayyuu wanta jirus otuma ta'ee jiru shamarran keenya yeroo biyyaa ba'anii hojiidhaaf biyyaa ba'u baay'ee isaanii immoo boodarra dalagaan taane kan qabatanidha. Wanta kana garuu dhugaa dubbatanii garuu keessas immoo warroonni gola madaamii keessa hojjetan kaayyoo isaanii warri beekan ganama jiruu isaanii jijjiiruudhaaf warri manaa ba'anii akkas miti. Sababii nam tokkootiif sababii shamarran tokkootiif shamarran hundi hadheeffama. Egaa viidiyoo kanarraa jalqaba waan hubatta waan qabdu jedheetiin yaada. Shamarran keenya Saudi Arabiyaa keessa akkasuma Dubaay keessa jiraatan dhiirota wajjiniin sagaagalummaa hojjetu akkasuma immoo mana keessatti ofiisaanittiif baqqa'anii jecha waan sana jechuurreen barbaadu maaliifii qinna saalfadha jechaadha dubartiidha waan ta'eef inna waan akkasii mana keessatti fayyadamuu kiyyaara fayyadamuu harka isaaniitiin fayyadamuu waan akkasii namni waggaa 8 waggaa 10 dhugumaa abbaa manaa tokko yookaan dhiira tokko malee jiraataa isaan ofii isaaniitiif of gammachiisuu fi akkas godhuu jedhu jechaadha. Ustaaza kanarraa waan nu badhee xiqqoo ishii wanti inni dubbatee
tokko bareeda yoo ta'u tokko immoo sirrii miti siin jechuu barbaada. Ustaazni kun maatti argaa miti viidiyoo kiyya. Garuu waanan keessatti hubadhe waanan qabuuf sababii nam tokkootiif shamarran tokko shamarran lama shamarran sadii shamarran shaniif parsentii 100 keessaa okay parsentii 20 waan akkasii yoo hojjeteyyuu kanaaf immoo waan akkasiin hojjetu yoo ta'e sababii isaaniitiif jecha shamarran kun hundi maqaan balleeffamuu qabu. Tokko kaayyoo manaa baateef qabdi. Waggaa 8 isaa hojjettu, waggaa 6, waggaa 7 isaa hojjettu kaayyoo manaa baateef qabdi. Kaayyoo shimsa manaa baateef sana ga'uuf jecha waggaa lakkoofti jechaadha. Warroonni kaayyoo hin qabne immoo warroonni waan akkasitti bobba'an isaaniif illee barumsa ta'uu ni barbaachisa. Waan akkasii sirrii miti irraa deebi'aa, waan akkasii sirrii miti waan akkasii hin godhinaa jechuutu gaariidha malee ustaazarraa kun hin barbaachisu. Namni kun nama quraana qaraasisuudha. Namoota baay'eetu itti gufata jechaadha, itti qabamu. An akka kootti amma nama guddaa kanarraa akkam waan akkasii jedhaa jedhee keessa kootti waan itti qabame nan qabachaadha. Maaliif warroonni siraata keenya eeggannee mana kontiraataa teenyee walii gadi hin qilbilimamne teenyee hojii keenya hojjetannee kaayyoo manaa baaneef waan manaa baane sana bira ga'uudhaaf cakkannee hojjetannu hin jirra waan ta'eef. Ani amma akka kootti waan tokko wanti ala na baasu guyyaa tokko hin jiru. Ana eenyuun hojjedhaa guyyaa tokko hiriyoota yookiin biyyuman jiru kana keessatti ba'ee to'anii ijoollee Itoophiyaa wajjiniin yookiin hiriyoota koo wajjiniin bakka ba'ee to guyyaa takka wajjin bakka takka deemee hin beeku. Bilbilumaan an dubbisa malee bakka takka ba'ee hin beeku jechaadha. Akkasumatti hin jiru ijoollee baay'inaan otoo gadi hin baane uffata illee hin bitanne anuma isaan kennanii fi isaanii uffatu malee waa tokko kan uffata isaanii baanillee ofii isaaniitti hin bitanne baay'ee isaaniitu jira. Akka baanitti mana kontiraataa san cim jedhanii gadi jedhanii kan hojjetan baay'ee isaaniitu jira. Isaan kun warroota kaayyoo qaban. Waggaa 8, waggaa 7, waggaa 10 warroonni hojjetan kuni amma dhuguma foon isaanii abboomaniituma waggaa kana qixxee hojjetu jedhe. In hojjetu. Warroonni kaayyoo qaban in hojjetu. Warroonni kaayyoo qaban kaayyoo isaanii sana galmaan ga'achuuf jecha tokkoffaa ofii isaaniitii waa tokko yoo godhatan yookaan mana maatii isaaniitiif yoo ijaaran inni yoo xumuramuu baate kaayyoo isaanii sun yoo bira ga'uu baate isa bira ga'achuudhaaf namni kun immoo ergan biyyaa ba'ee jedhee warratee cakkanee hojjetata. Warri kaayyoo qabuun sinitti warra kaayyoo qabutu akkasitti hojjetata. Warri immoo akkasuma jaazaa buutanii maal taatanii maal gootanii jettee dubbatteefi ani hin beeku. Sababii nama xiqqootiif kun hundi maqaan balleeffamu shamarran biyya Arabaa jedhamne maqaan nu xuraa'u hin qabu. Akka kootti nan balaaleffadha jechaadha. Jechi kunillee sirraan barbaachisu. Kan isaanii akkas godhuu, kan isaanii kiyyaara ofitti godhuu, kan isaanii maal godhuu hin barbaachisu. Jecha akkanaa kuni hin barbaachisu jechaadha. Namni tokko badii tokko yoo dalagee waa fokkisaa tokko yoo dalagee nama sana keessa naqanii warratanii waan akkasii kana maaliif goote waan akkanaa sirrii miti jedhamee itti himama. Isaan booda namni kun irraa deebuu danda'a. Kanaaf barittiin bara badduudha. Yaa Oromoo koo barittiin bara badduudha. Hundumtuu waan beekan dhugaa. Waan na dhaggeeffattaniif